Tapha michoomaatti darbu tapha michoomaatiin kaleessa kilaboota gurguddoo keessa Liverpool Barcelonaan morkattoota isaanii injifataniiti kan jiranu. Liverpool goolii 4-1 Athletic Bilbao kan mo'ate. Taphni kun yeroo lamaadha kan taphatame. Tapha lammaffaa irratti ammoo Liverpool 3-2 injifachuudhaan kaleessa taphoota michooma lama Athletic Bilbao waliin taphatee lachuu mo'ateeti kan jiru. Tapha jalqabaatiin dargaggootatti kan fayyadaman Arne Slot taphattoonni dargaggoon isaaniillee ga'umsa fooyyaa akkasumallee kan leenjisicha gammachiisedha kan isaan mul'isanii Anfiildittiin tapha jalqaba taphatameen Rio Nugumulaan goolii jalqabaa galchee jira. Taphataan kun dargaggeessa umurii 16ti. Goolii galchuu bira darbee kubbaa tokkos mijeessee kenneeti kan jiru. Darwin Nunez, Harvey Elliott gooliiwwan hafan Liverpooliif taphaan galchanii jiru. Alex Padilla namoo garee ofii irrattiin goolii galcheetii kan jiru. Gama Athletic Bilbaotiin Gorka Guruzeetaan goolii tokko Athletic Bilbao mo'amuu jalaa hin baraarre galchee jira. Tapha kanaan taphattoota dargaggootaaf carraa kan laatan leenjisaan Liverpool Arne Slot Nugumuutaattiin hedduu akka gammadanidha kan dubbatanii. Taphataan kun waggaa tokkoon dura jijjiirraa bilisaatiin akkaadaamii Chelsea irraa gara Liverpoolittiin kan dhufe kaleessa goolii tokko galchuudhaan tokko mijeessee kennee jira. Halkan sa'aatii 4 galuudhaan tapha michoomaa biraa Athletic Bilbao waliin garee jalqabaatiin kan taphate Liverpool goolii 3-2 injifatee jira. Gakpoon ga'umsa addaatti kan mul'ise kaleessa gooliiwwan lama daqiiqaa 55ffaa fi daqiiqaa 70ffaa irratti galchee jira. Moosaalaan ammoo daqiiqaa 14ffaa irrattiin gooliittiin dursan galcheetii kan ture. Kanaan alatti Gakpoon garee ofii irrattiin goolii tokko daqiiqaa 65ffaa irratti Athletic Bilbaoodhaaf galchee jira. Waliigalaan Gakpoon goolii 3 galchee jechuudha garee ofiitiin goolii 2 garee ofii irratti ammoo goolii tokko galchee jira. Saanseet daqiiqaa 29ffaatti Athletic Bilbaoodhaaf goolii tokko galcheet kan jiru. Tapha kanaan Arne Slot taphattoota ganna kana paawundii miiliyoona 200 miiliyoona 63.5 itti baasan fayyadamaniiti kan jiran. Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremy Frimpong akkasumallee Milos Kerkez tapha kanarratti fayyadamaniiti kan jiran. Arne Slot taphoota lamaaniin carraa hedduu uumuudhaan gooliiwwan 7 galchinee moonee jirra. Kun tapha Premier League fuuldura keenya irratti nu eeggatu galtee nuuf ta'a jechuudha yaada isaanii kennanii jiru. Tapha kanaan dura Diego Jota dhiyeenyattiin balaa konkolaataa isa mudateen du'aan addunyaa kanarraa boqoteef yaadannoo sammuu taasifameeti kan inni jiru. Tapha michoomaa biraatiin kaleessuma Barcelonaan goolii 5-0dhaan kilaba Kooriyaa kibbaa kan ta'e Deeguu mo'ateeti kan jiru. Tapha kanarrattiin Gaaviin goolii 2 galchee Lewandowski, Fernandes akkasumallee Marcus Rashford goolii tokko galchaniiti kan jiranu. Marcus Rashford fooyituu Barcelonaatiin goolii isaa jalqabaati kan galchee. Barcelonaan gara Ispeeniittiin deebuudha. Waancaa Joan Gamper kan Como waliin taphatuuf ni qophaa'a jedhameeti kan jiru. Egaa Barcelonaan tapha lama tapha michoomaatiin Kooriyaatti malee taphateen gooliiwwan 10 morkattoota isaa irratti galcheeti kan jiru. Rashford daqiiqaa 45 dirree keessa tureen goolii tokko galchuudhaan tokko yeroo 4 ammoo gara gooliitti yaalee jira. Yeroo 38 kubbaa dirree keessattiin tuquu dandeetti kan jiru. Kubbaawwan 25 dabarse keessaa 19 milkaa turanii dhibbeentaa 76 kubbaa milkaadha kan hin dabarse kaleessa dirree faallaa keessattiin yeroo 5 kubbaa tuqeeti kan inni jiru. Kanaanuu ga'umsi inni mul'isaatii jiru fooyyaa akka ta'edha kan dhaga'amaati jiru. Odeeffannoowwan jijjiirraa taphattootaatiin wal qabatan ittiin haa darbu. Jijjiirraa taphattootaa waqtii kanaatiin baay'ee dubbatamaati kan jiru. Haa ta'u malee waliigaltee irra gahamaatii kan hin jirre dhimma Sheeskooti kan nuti argannu. Newcastle United kanaan dura Sheeskoo bitachuudhaaf RB Leipzigidhaaf gaaffii dhiyeesseeti kan ture. Haa ta'u malee maallaqni inni dhiyeesse osoo hin fudhatamin hafuun kan yaadatamuudha. Ammoo Newcastle United yeroo lammaffaadhaaf Sheeskoo mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeesseeti kan inni jiru. Newcastle United taphataa sarara fuulduraa RB Leipzig Benjamin Sheeskoo lammii Sloveeniyaatti taphataan kuni mallatteessifachuudhaaf Euro miliyoona 80 yookiin ammoo doolaara miliyoona 69.7 irra deebiidhaan fooyyessee kan inni dhiyeesse. Maallaqa waliigaltee diiguutiif ammoo Euro miliyoona 10 waliigalaan Euro miliyoona 90 jijjiirraa taphataa kanaa xumurachuu akka barbaadudha kan inni ifoomse. Waliigaltee diigduudhaaf kan kaffalu dabalatee jechuudha. Proposal isaas
gara RB Leipzigtiin ergeeti kan inni jiru. Kilabichi jalqaba paawundii miliyoona 65.3 dha kan inni dhiyeessee jala kufaa taasifame. Sky German akka gabaasettiin Newcastle United RB Leipzig waliin marii cimaa erga taasiseen booda maallaqa kana fooyyessee dhiyeessee yaada jedhudha kan kaa'atee jiru. Kanarraa ka'uudhaan RB Leipzig yeroo ammaa kanatti Newcastle gaaffii dhiyeesse kana fudhachuu danda'a odeeffannoon jedhu bal'inaan bahaatii kan jiru. Manchester United sarara fuulduraa isaa irratti rakkoo bara darbisa mudataatti ture sana furuudhaaf Benjamin Sesko filannoo isaa jalqabaa ta'uudhaan irratti hojjetaatii kan jiru. Ammallee keessumattuu Benjamin Seskoon kan nu filatu taanaan gatii jijjiirraa isaaf barbaachisu guunnee ni dhiyaanna jechuudhaan warra RB Leipzigtiif dhaamsa dabarseera jedhamaati kan jiru. Hangammaattiin qaama kamiyyuu gidduuttiin waliigalteen akka hin raawwatamne odeeffannoon baatii jiran kan ibsanu. Benjamin Seskoon eenyuun filata kan jiru hangammaattiin hin ibsamne. Keessumaa sa'aatii 24 keessattiin taphataan kun eenyuun akka filatu ni beeksisa jedhamaati kan ture. Bakka bu'aan isaas kilaba RB Leipzig waliin marii cimaa taasiseetii jira jedhamaati kan jiru. Ammaaf garuu Manchester United yookiin Newcastle keessaa taphataan kun eenyuuf akka mallatteessu barbaadu wanti dubbatee hin jiru. RB Leipzig waliigaltee kilaboonni lamaan dhiyeessan kan hin fudhanne taanaan ammoo Benjamin Seskoon achuma RB Leipzig keessa turuudhaaf ni dirqama jedhamaati kan jiru. Kana kan sodaate Manchester United ammoo Juventus irraa Vlahovic mallatteessifachuudhaaf akka filannoo biraattiin qabatee irratti hojjetaatii akka jirus gabaasaaleen ni mul'isu. Alexander Isak shaakalaa Newcastle United ittiin deebi'uudhaan kaleessa gara kilabichaattiin deebi'uusaa gabaasee jira jedhameeti kan jiru. Gaa Liverpool paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 10 ol dhiyeesseeti kan jiru. Haa ta'u malee Newcastle United jalaa kuffisee jira. Liverpool tapha torbeedhaan dura tapha Premier League torbee jalqabaa Newcastle waliin kan inni taphatu. Isaaqiin dursee mallatteessifachuu barbaada jedhamaati kan jiru. Isaaq leenjisaa dhuunfaatiin dirree kilaba isaa duraanii Real Sociedad keessattiin Ispeenitti jechuudha. Kophaa isaa shaakalaa erga tureen booda kaleessa gara Newcastle'ittiin deebi'uudhaan dirree shaakalaa irrattiin kan inni argame. Kaleessa dirree shaakalaattiin argamuudhaan sa'aatii 3 oliifis dirree sana keessa akka turedha kan gabaafame. Taphatichi miidhama salphaa isa mudateenis achumattiin dhidhiibbachuudhaan yaalii salphaa akka isaaf taasifame gara bakka bulmaata isaattiin deemedha kan himameetii jiru. Newcastle fi Isaaq murtee lamaan isaaniiyyuu gammachiisu murteessuudhaaf amma walitti hiiqanii marii akka eegalan miidiyaaleen gabaasaati kan jiran. Son Heung-min kilaba Los Angeles FC'dhaaf mallatteessuuf waliigaleeti kan jiru. Turtii waggaa 10tiin booda Tottenham Hotspursiin kan gadhiise Son Heung-min doolaara miliyoona 26 kaffaltii jijjiirraatiif ni argataadha kan jedhame. Kun ammoo rikeerdii liigii Major League Soccer kanaan dura doolaara miliyoona 22 ture kan fooyyesseedha kan jedhame. Bara darbee taphataan Emmanuel Latte jedhamu Atalanta United yeroo mallatteessuutiin doolaara miliyoona 22 rikeerdii Major League Socceriin garasittiin kan himale. Amma immoo Son Heung-min rikeerdii kana jijjiiruu danda'a jedhamaa jira. Umurii isaa 33 irrattiin kan argamu Son tapha 451 Tottenham Hotspuriif taphatee goolii 172 galchuudhaan 94 hiyyoota isaatiin mijeessee jira. Taphoota 451 taphate keessaa immoo Premier League Englandiin gooliiwwan 127 irrattiin taphataan kun kan hirmaate. Bara 2025 liigii Awurooppaa kilabni kun seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf yeroo fudhatu ga'een Son Heung-min olaanaadha kan ture. Biyya isaa Kooriyaa Kibbaatiifis taphoota 134 irrattiin hiriiree taphachuudhaan gooliiwwan 51 galcheet kan inni jiru. Manchester City ammoo waliigaltee Rodri waliin qabu dheeressuudhaaf hojjetaa akka jirudha kan gabaafame. Taphataa sarara gidduu kilabichaa Rodriin waliigaltee dheeressuuf akka ta'e himameeti kan jiru. Taphataan kun bara darbee irra caalaa bara dorgommii sanaa sababa miidhamaatiin kilabichaa sadarkaa eegameen osoo hin tajaajileen kan inni dabarse. Inuma taphataan kun gara kilaba biraallee deemuu danda'a jedhameeti kan dubbatamaatii ture. Amma garuu Fabrizio Romanoon akka gabaasettiin waliigaltee seena qabeessa ta'e kilabicha keessattiin dheeressuudhaaf akka qophaa'ee jirudha kan gabaafameeti jiru. Badhaafamaa Baalaandoor kan ta'e Rodriin taphataa kilabichaa
kaffaltii olaanaa argatu lammaffaa taadhaaf kan eegamaatii jiru lammiin Speen Roodriingaa gara Real Madrid imala jedhamaa turullee turmaan isaa Itihaadiin ta'uu akka danda'udha gabaasaaleen kan mul'isaatii jiran. Ruben Diazis waliigaltee Manchester City waliin qabu dheeressuudhaaf akka ta'edha kan gabaafame. Taphataan murteessaan Manchester City lammiin Portugal Ruben Diaz waliigaltee kilabicha waliin qabu dheeressuudhaaf waliigalteen isaa hanga bara 2027 ni tura. Haa ta'u malee ammas waggaa dabalataatiin Manchester City waliin turu akka barbaadu kan gabaafamaa jiru. Waggaa 5 dura ture kilabuma Portugal kan ta'e Benfica irraa gara Manchester Citytiin kan makame. Milkaa'ina kilabichaa keessattiin taphataan kun gahee olaanaadha kan qabu. Waggoota 4 jalqabaa kilabicha waliin ture keessattiin taphataa waancaa Premier League 4 akkasumallee waancaa Champions League 1 fudhate ta'uudhaan seenaa gaariidha kan inni qabu. Ammas waggoottan ittaananiif Pep Guardiola waliin turuudhaan kilabicha gargaaruu akka barbaadu dubbateet kan jiru. Bayer Leverkusen taphattoota jajjaboo jedhaman akkasumallee leenjisaa kilabichaa kilaboota birootiif dabarsee kennullee taphataa Patrick Cheekiif waliigaltee dheeresseeti kan inni jiru. Lammii Riippaabilika Cheek kan ta'e Patrick Cheek waliigaltee Bayer Leverkusen waliin qabu hanga bara 2030tti kan inni dheeresse. Taphataan umurii 29 Cheek miseensa kilabichaa bara 2023-24 osoo hin mo'amin shaampiyoonii Bundesliigaa ta'e keessaa isa tokkodha. Taphataan kun bara 2020 ture Workself kilaba jedhamurraa gara Bayer Leverkusen kan inni dhufe. Taphataan kun taphoota 168 kilabichaaf taphatee goolii 81 galchee jira. 12 immoo hiriyoota isaatiin mijeesseeti kan inni kenne. Gaajabii Alonso jalatti waancaa Bundesliigaa Jarman, mo'amawwattootaa Jarman akkasumallee waancaa Jarman yookiin PDF kan jennu kana fudhateeti kan jiru. Haa ta'u malee bara kana Bayer Leverkusen taphattoota ittiin dhaadatu Florian Wirtz, Jeremy Frimpong akkasumallee Granit Xhaka fi Jonathan Tah kilaboota birootiif dabarsee kenneeti kan jiru. Leenjisaan duraanii Manchester United Erik ten Hag taphattoota akka Jaareel Quunsaa Liverpool irraa Mark Fleeken goolii eegaadha. Brentford irraa akkasumallee Malik Tillman gara kilabichaattiin dabaluudhaan dorgommii bara kanaatiif qophaa'aa akka jiranidha kan odeeffame. Everton Kearney Dewsbury Hall paawundii miiliyoona 28tiin mallatteessifachuudhaan waliigaleeti kan jiru. Taphataan umurii 26 kana bitachuudhaaf Everton ammattiin paawundii miiliyoona 24 kan kaffalu ta'a. Ga'umsa taphatichaa ilaalee immoo paawundii miiliyoona 3 hanga 4 ni kaffalaadha kan jedhame. Taphatichi waliigaltee dhuunfaa xumuruudhaan qorannoo fayyaa taasifachuudhaaf qophii irrattiin akka argamus gabaafameeti kan jiru. Odeeffannoon jijjiirraa gaggabaaboo simbiraan haa ga'uuti. Tottenham Rodrigo Real Madrid irraa mallatteessifachuudhaaf fedhii akka qabu gabaafameeti kan jiru. Tottenham Son Heung-min bakka buusuudhaaf lammii Biraazil umurii 24 Rodrigo mallatteessifachuudhaaf barbaadaa jira. Bara 2018 paawundii miiliyoona 4 Real Madridiif kan mallatteesse Rodrigoon taphoota 270 goolii 68 galchuudhaan waancaa 13 kilabicha waliin argatee jira. Madrid keessatti yeroo taphaa gahaa argachuu dhabuu isaatiin kilabicha gadhiisuu mala jedhamus taphatichi Bernabeu turuudhaaf fedhii akka qabudha kan gabaafamaatii ture. Newcastle United jijjiirraa Benjamin Sesko milkaa'uu baannaan lammii Portugal Goncalo Ramos Paris Saint-Germain irraa mallatteessifachuudhaaf akka karoorfateedha kan gabaafameetii jiru. Dargaggeessi umurii 24 kun bara darbee taphoota liigii France 22 goolii 10 yoo galchu Champions League kilaboota Awurooppaatiin goolii 3 akka galchee Meel gabaaseetii kan inni jiru. Inter Milan taphataa duraanii Manchester United Mason Greenwood Olympique de Marseille irraa mallatteessifachuu barbaadaa kan haalattiin Cristiano Ronaldonis taphataan kun gara Al Nassr akka inni dhufuuf kilabicha amansiisuudhaaf hojii guddaa hojjetaatii jedhamuudhaan gabaafameetii kan jiru. Gooleegaan Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma ammoo Manchester Unitediif mallatteessuudhaaf fedhii qabaadha kan jedhame. Lammiin Itilii umurii 26 kana mallatteessifachuudhaaf waliigaltee waggaa tokkooti Paris Saint-Germain keessatti kan isaa fi taphataa kana gara kilabichaattiin fiduu akka barbaadu gabaasaaleen bahan